بيسان تيتي أبدي مال كبتا أنا أبدي أمتاتي تربي قفاني جرادة دورين سنجي واتك لبون جلالين بات قبومان بات لبو بشان نمات دونوف جيجا حق أسابة كينيا غرغراني لبو سوداني مالك أم بيتمني أبدا أدي إذن الرومان جراني kanaaf abbaan fedhe waan fedhe of hafidu taate Oromiyaa keessaa isin bahu ummata kiyyarraa isa takkan fagaadhu dhugaa ummata keenya haqa ummata keenya karaa dhugaatiin tarsiimoodhaan qabsaa'uun itti fufna mootummaa isin abdannu nama biraa tokko abdannu isin ummata keenyaa fi rabbii nu kalaqe qofa abdanna jechuudha kana ammoo hojiidhaan mirkaneessine jira kana hojiidhaan mirkanaa'ee jira jechuudha ummanni keenya godaannisa waan qabuuf hoggana isaa jala dhabamsiisuun waan beekamaa tureef ana qofaa miti abbaan fedhe waan tokko yoo biyya san balatti buusuu barbaade malee hoggana Oromoo tokkotti hin bu'a jennaan balaa guddaa reefi buusuu ta'a ummanni keenya gaachanni keenya ummata Oromootii fi rabbii Oromoo qofa jechuudha kana achitti wanni abdannus hin jiru wanni sodaannullee takka hin jiru jechuudha eenyuani ji'a sagalitti hin dhaladhe ijoollee sabiyyii ijoollee xixiqqoo wareegamte diina nu dhaabatte wareegamsanii adda miti ani waadaan qaba ana dhiisi reeffi koo biyya kana keessaa hin bahu waadaan qaba eenyuani ji'a sagalitti hin dhaladhe ijoollee sabiyyii ijoollee xixiqqoo wareegamte diina nu dhaabatte wareegamsanii adda miti ani I'm proud biyya kana jiraachuu biyyatti gammachuu gaariin qaba qilleensa biyya kiyyaa irratti ummata kiyya jidduutti umrii biyya hanga hafte beekumsa qabu dandeettiin qabu ummata Oromootu Oromiyaa ummata biyya kana gargaaruun barbaada kanammoo abbaan fedhe eeyyama baase amma addatti rasaasa kan naqaban taate ijaan libsadhu I will be happy koflaan du'a malee biyya bar bineensatti dhiibnee biyya keenya deemna waggaa 50 deemneerra gammoojjii Somaalee keessa gammoojjii Arabaa keessa qorra biyya alaa keessa no way amma booda qabsaa'aan biyya kanarraa alagaan ija baafteef abbaan irree ija baaseef dheessu ummata Oromoo ganuudha ummata Oromoo wajjin gatamna malee ummata Oromoo hin ganu never ever bakka kuni firris alagaanis beekuu danda'uudha qaba kan mana keessaa abbaa irree ta'uu barbaadus kan ana keessa deebi'ee ummata Oromoo gabroomsuu barbaadus sabrii godhuu qaba from now on Oromoon hin baqatu amma booda Oromoon gara takkitti hin deemu biyya isaatirraa Oromiyaarraa dachee isaatirraa Finfinneerraa dhumne barbaaduuf namalee ana dhiisi reeffi koo biyya kana keessaa hin bahu waadaan qaba eenyuani ji'a sagalitti hin dhaladhe ijoollee sabiyyii ijoollee xixiqqoo wareegamte diina nu dhaabatte wareegamsanii adda miti ani I'm proud biyya kana jiraachuu biyyatti gammachuu gaariin qaba qilleensa biyya kiyyaa irratti ummata kiyya jidduutti umrii biyya hanga hafte beekumsa qabu dandeettiin qabu ummata Oromootu Oromiyaa ummata biyya kana gargaaruun barbaada kanammoo abbaan fedhe eeyyama baase amma addatti rasaasa kan naqaban taate ijaan libsadhu I will be happy koflaan du'a malee biyya bar bineensatti dhiibnee biyya keenya deemna waggaa 50 deemneerra gammoojjii Somaalee keessa gammoojjii Arabaa keessa qorra biyya alaa keessa no way amma booda qabsaa'aan biyya kanarraa alagaan ija baafteef abbaan irree ija baaseef dheessu ummata Oromoo ganuudha ummata Oromoo wajjin gatamna malee ummata Oromoo hin ganu never ever bakka kuni firris alagaanis beekuu danda'uudha qaba kan mana keessaa abbaa irree ta'uu barbaadus kan ana keessa deebi'ee ummata Oromoo gabroomsuu barbaadus sabrii godhuu qaba from now on Oromoon hin baqatu amma booda Oromoon gara takkitti hin deemu biyya isaatirraa Oromiyaarraa dachee isaatirraa Finfinneerraa dhumne barbaaduuf namalee
daawwattoota kan jalatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin barada akkam nagaa fayyaa jirtu armaanolii kadhageettanii haasaa Jawaar Mohammad yeroo adda addaatti godhe Jawaar Mohammad ammaan booda jiruun kiyya duutii kiyya awwaalii kiyya Oromiyaa malee wanni Oromoo na baasa hin jiru jedhee yeroo hedduu dubbata jira. Kanaan duratti gaafa biyyattuu galallee aan mootummaa Itoophiyaa hin abdanne eegumsa mootummaan Itoophiyaa naa godhus abdadheeti miti yookaan paaspoortii Ameerikaallee abdadhee miti. Wanti an abdadhe saba Oromootiif Rabbii tokkicha jedhee dubbatee jira. Akkuma kale isinitti himne daawwattoota jalatamoo fi kabajamoo eegumsi Jawaar Mohammadiitiif mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiy Ahmed dhiyeessu irra kaafamee jira. Eegumsi kun maaliif kaafame haala akkamiitiin kaafame waan jedhu waa takka lama gaggabaabdu isinitti meesin bira deema oduun dheeressu har'a. Jawaar Mohammad eegumsi kunin kaafame ajaja kallattii Abiy Ahmediitiin. Abiy Ahmed jechuun muummee ministeera Itoophiyaatti eegumsi Jawaar Mohammadiif godhamu akka kaafamu murteesse karaa paartii isaa kafaa'utiin paartii isaa Biltsiginnaatiin. Wanti sochiin Jawaar Mohammad ammaan tan godhaa jiru kun isa waan baay'ee sodaachiseef karaa hundaan iyyuu mormituu paartiilee Oromoo maqaan inni itti yaamu fakkeessaaf dorgomtoota akka isaan dorgoman hin barbaaduun kijiba. Paartiilee dorgomtoota jedhuun kan akka isaan hin dorgomne karaa hundaan iyyuu sakaaluudha. Karaa hundaanuu miil jala guuruudha. Jawaar Mohammad lammii Ameerikaati miti asan Ameerikummaa hin deebisne jedha sodaachisaa carraaqaa ture. Ameerikaa lammii hin deebistuu lammii Ameerikaati Itoophiyaa keessa maal gootaa jedhee boordii filannoo akka meeshaa waraanatti itti fayyadame miidiyaa isaatii fi kaabashaa wajjin tahee Jawaar irratti duula guddaa banaa ture Abiy Ahmed. Duula boordii filannoo sun lammummaa Ameerikaa deebisuun Jawaar Mohammad irraane. Duula boordii filannoo irraane jennaan amma duula security yookaan ammoo duula eegumsa duula nagayaa godhuu fi Abiyyiitu barbaadee jira. Abiyyi bakki garitti Oromiyaa keessatti duula waraana godhee Wallagga irratti waraan banee jira. Gujii irratti waraan labsee jira. Booran irratti bakki garitti waraan labsee jira. Komaande postiin hin labsamin Shawaa Lixaatii fi Harargee bakka hundaayyuu ummata roorrisaa ummata doorsaa sodaachisaa jira. Am ummata sodaachisee ummata roorrisee dadhabee jennaan Jawaar ummata isaa itti roorrisna Jawaar sodaachifnaadha dubbiin jirtu ajajii kun kaa kennam Abiy Ahmed irratti. Meeshaa biyyiti sun qabdu kaseeraa kaisaa hayyamamu hundaayyuu boordii filannoo hataatu waraan hataatu poolisii komishinii hataatu waan hundaanuu Jawaarii fi deeggartoota Jawaarii fi akkasumas ummata Oromoo bal'aa roorrisu doorsisu kun karoor Abiy Ahmediitidha. Abiy Ahmed waan kan yeroo ammaa kana itti jira. Akkamiin Abiy waan kan godhuu barbaada waan jedhu isinii himuu deemna. Odeeffannoo gahaa qabna. Abiy Ahmed gaafa kanaan dura Jawaar ijjeefamuu fi security isaa halkan qixxee baatu security Abiy Ahmed gaafa Jawaar bira halkan qixxeen security Jawaar bira baasu ummati Harargee gaafa teessisee jechuun galma calanqootti Jawaar ijjeesuu fi carraaqii gootee jedhamu Abiy Ahmed ummata duratti waakkate. Ani jechuun Jawaar obboleessa kiyya ijjeesuu hin barbaadu security isaa anattu dhiyeessee fi anin goommaa iskoortii jedhuu barbaade malee paaspoortii hin jenne jedhe ummata duratti waakkatee ture. Dr. Abiy yeroo Harargee deemu sunitti ummata wajjin gaafa mari'atu waan armaan gadi yookaan waan kana ummata duratti dubbatee uf qulqulleessuuf carraaqe. Rabbi Harargeen itti amantuun kakadha. An eedduu Jawaar hin kaafne qubas hin qabu yaalin ajjeechaa godhames hin jiru. Warra eeddota Jawaar kaasuuf yaalii godhe san qoranne seeraaf ni dhiyeessina.
an Jawaar obboleessi kiyya Jawaar yeroo karaa biyya galu inni nu gaafate osoo hin taane nuttu tikatti isa barbaachisa jedhe eeddota ramadee fi iskoortii yoo jedhu nu biratti paaspoortii jechuu kiyyaa miti biyyi warratti jechuun biyya jimmatti iskoortii jechuun goomma makiinaa shanaffaa ka gaafa rakkoo itti fayyadamtu jechuudha malee paaspoortii jechuu miti. Kanaafuu Jawaar fuul duralleetti ummatattu eegaa jedhee Abiy gaafa sun dubbate. Pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisallee gabbayee eegumsa Jawaar nu irra hin kaasne eegumsi isaanii dabalaa jedhee dubbate muddame. Komishinerni poolisii Oromiyaallee waan wal fakkaataa dubbatee jechuudha. Gaafa sanii akkasittuu Abiyyi mormatee jala miliquuf carraaqee jechuudha. Faransaay gubbaa galee Jawaar Mohammadiitiin bagi rabbi si baase obboleessi kiyyaan biyyin jiru an kan qubin qabu Jawaarin jedhe. Jawaar Mohammadilleen Abiyyiin siyyuu bagi rabbi si baase an bahuun an hafuun rabbi si hambise odoo an du'e yookaan na ijjeesanii atilleen biyyitii kunilleen hunduu waliin gubattanii anaa miti jechuun bagi rabbi si baase. Amma imimmaan nyaacha kijiba kana ka fakkeessa an biyyan jiru qubin qabu bagi rabbi si baase miti lamuu waan akkana ittiin deebini anaa miti ka bahe si rabbi baasee jedheen si rabbi baasee jedheen. Abiy Ahmed gaafa sallee karoora san haa qoratamu jedhe hin qorachiifne. Maaliif dubbii yoo qoratamte dubbiin poolisii bir deemtu komaander Indaalee bir deemte achiin duubatti deemte ajaji humni tikaa Itoophiyaati fi Abiy irraa hin buutu dubbiin sulleen akka hin qoratamne nami godhe Abiy Ahmediiti jechuudha. Nami waan kan goosisee qub qabu ka imimmaan nyaacha buusu fakkeessaa kun Abiy Ahmed mataa isaati jechuudha. Abiy Ahmed kana booda Jawaar nagaan isa shakkii waan tokko keessa hin galu eegduun isalleen hin kaafamnu Jawaar ni eegna Jawaar nuu miti ummatatti eegaa jedhe. Waa takki dhugaan eegduun isa hin kaafamu kaasee jira. Amma booda nagaan Jawaarin sarbamullee ka jedhu sarbuu akka danda'u akka yaaliif agarsiisee jira. Ummati ammoo nagaa Jawaar isattu eeggataa ka jedhu kana ummati Oromoo jechuun nagaa Jawaar eeggachuu danda'uu qabaa jechuudha. Abiy Ahmed wanni inni godhuu barbaade dubbiin kunin gaafa Jawaar Harargeetti ummati buqqahee bahee caaltu isaanii nami bahuuf dhabame namni maallaqi kaffalame hagoon baheessan walgahii muddamsaa godhamee walgahii kana Abiyyiittu jechuun Shimallis Abdiisatii fi Fiqaaduu Tasammaa Adaamattuu ergee jechuudha. Warra Biltsiginnaa waajira Oromiyaa ka gandaalee ka godinaa ka aanaa warri bakki bu'aa yaammataniin sagantaan Jawaar bakka tokkotti akka hin milkoofne akka uummataan waliin garree akka isteediyeemiin hin kennamnee fi akka jechuun wanni hundinuyyuu jechuun sagantaan isaa irra boorahu yookaan ammoo jeeqamu godhaa jedhanii ajajii kennameef. Yeroo kanattu jechuun warri achi keessa jiru gariin gaafii gaafate. Jawaari eegumsi dhiyeessaa Jawaari isin poolisii yookaan ammoo warri eeguu dhiyeessaa jechuun makiina wanni hundaayyuu nutti dhiyeessaaf jettanii isin Jawaari kan dhiyeessanii akkamiin godhan Jawaar ummatattu jaalata akkamiin galaan ummata nu dhowwuu dandeenya. Isan dhowwuu dadhabdanii jennaan Jawaarin sodaatina filannoo filuu hin deemu waan tokko sagalee hin mo'atu Jawaar taanan makiina nuttu kennaafi eegumsa nuttu kennaafi Jawaar harki keenya keessa jira. Kanaafuu waan feenu hundaayyuu godhuu dandeenya Jawaar security irraa kaasuu deemna ajajiini dabra dhiyoo kanattu jedhe Shimallis Abdiisatii warra hirmaattota walgahii sanitti dubbate jechuudha. Shimallis Abdiisaa
bifa kanaan dubbatee dubbiin sun gaafum sun murteefte gaafa Jawaar faatii dira dhaawattu jechuun Hararitti naannoo adda addaa kana Oromiyaa bahattu hiriira godhatan akkasiinuu deeggarsiisu warra rifachiisa jechuun murtee kan gubbaa qabanii jechuudha. Maalidha? Jalqaba karaa boordii filannootiin carraaqanii hin taane achiin duubatti karaa waraanaatiin itti jiranii sunillee hin taane achiin boodatti karaa eegumsa Jawaar Mohammadiitiin Jawaar sodaachisuuf carraaqame hin taane xalayaa naannolee adda addaa naannolee Baalee godina Arsii lamaanutti barreessanii hiriiri Jawaar akka hin taane eegumsi hin godhinaa fi isteediyeemii hin kenninaaf jedhanii warra biltsiginnaa gadaanatti himan. Warri biltsiginnaa haga namii karaa dimokiraasiitiin karaa nagayaatiin mirguu fi ibsatutti haga warri kun nagaa ummata hin jeeqnetti mirgi dimokiraasiin of ibsachuu mirgi walgahuu mirga heerii biyya suni murteessu kanaafuu Jawaar hin ittisnuu jedhanii Jawaar ana haa dhufu yooyyaa jedhanii filannoo diddam jedhanii bakka daddatu Jawaar simatan xalayaa garii kan naannoo garii harkaa qabne baasuu didnee malee mootummaan jidduu galeessa xalayaatti barreesse sagantaan Jawaar akka hin taane yoo jedhamu namni morki keessa seena sagantaan Jawaar bakka hedduutu milkaa'e. Abiy opiidiyoon gadaanaan cuftinu harki isaati baatee arganii jiran biltsiginnaa ummata qabachuu miti ummati sadarkaa gadaanaa jiru ummati sadarkaa zoonii jiru ummati sadarkaa aanaa jiru ummanni sadarkaa gandaa jiru harka isaati bahee jira ka biltsiginnaa ummati bal'aa miti. Abiyyi kanaaf rifatee jira abiyyi kanaaf hollate mogoleen jalatti kirkiraa jirti jechuudha. Mogolee jalatti kirkiraa jirtu kana maashinii seeraa maashinii mootummaa ka harkaa qaban jechuun security harkaa qabanii boordii filannoo harkaa qabanii miidiyaa harkaa qabanii